Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei bulchaa olaanaa Iraan ta'uu filatamuun dhagahame. Waraanni USA fi Israa'el waliin hammaataa yeroo jirutti Iraan hoogganaa olaanaa haaraa moggaafte. Riippablika Islaamaa keessatti jijjiiramni aangoo guddaa mul'ateera. Biyyattiin abidda keessa taa'u seenaa guddaa hojjetteetti. Dilbata halkan qaamni abbootii amantaa Iraan keessatti humna guddaa qabu yaa'ii gaggeessani. Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei hoogganaa olaanaa warraaqsa Islaamaa haaraa godhuun ifatti filateera. Abbaan amantii ganna 56 kun ilma hoogganaa ajjeefame Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yoo ta'u, haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el guyyaa jalqabaa raawwataniin ajjeefame jedhamee ture. Ammas taanaan Israa'el hoogganaa haaraa filatame kana ajjeesuuf sodaachifteetti. Iraan hoogganaa olaanaa ishee filattus Israa'el doorsisa kallattii baafteetti. Waraanni Israa'el ajjeechaa Ali Khameneiin booda hooggansa Iraan bakka bu'u kamiyyuu hordofuu akka itti fufu ibseera. Hiikkachiisni kun bakka hooggansi mataan isaa xiyyeeffannoo waraanaa ta'etti sadarkaa balaa wallabdeen kun irra ga'e kan mul'isudha. Kana cinaatti Iraan dambalii haleellaa haloo ba'uu marsaa haaraa jalqabuu beeksiste. Humnoonni waraanaa Iraan duula waadaa dhugaa 4 jedhamuun gaggeeffamu jalatti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii marsaa 30ffaa raawwachuu himaniiru. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan weerara Ameerikaa fi Israa'el biyyattii irratti raawwatamaa jiruuf haloo ba'uu ibsuun dhaabbilee waraanaa Ameerikaa fi naannolee Israa'el keessatti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii gurguddaa marsaa haaraa banuu labse. Kutaan hariiroo hawaasaa eegdota warraaqsaa ibsa baaseen akka beeksisetti haleellaan jala bultii ji'a soomana qulqulluu Ramadaanaa akkasumas filannoo hoogganaa haaraa Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei ilaalchisee walqabatee raawwatameera. Akka ibsichi jedhutti haleellaan jumlaa kun gaalee koodii Ali Volahal jedhamuun gaggeeffame. Kunis buufataalee Ameerikaa naannicha keessa jiran akkasumas tarsiimawwan mootummaa Israa'el kaabatti argamu rukuteera. Dabaluunis misaayiloonni boba'aa dhangala'aa fi jajjaboo fayyadaman Koomarshaayir Fattaa fi Kaayibar hojiirra oolaniiru. Akkasumas dirooniiwwan tarsiimoo ta'an haleellawwan kanarratti bobbaafamuu isaanii ibsuun hundi isaanii taargeetii kenname milkaa'inaan rukutuu ibseera. Humnoonni Iraan bu'uuraalee waraanaa Ameerikaa ittisa Israa'el deeggaran irrattis xiyyeeffachuu himeera. Haleellaa halkan edaa taasiseen sirna raadara USA THAAD jedhamu 4 barbadeessuu ibseera. Iraan rukuttaa guddaa jettee ibsite kanaan raadaroota ittisa misaa'ilaa Ameerikaa sadarkaa olaanaa qaban 4 fi kanneen waraana Ameerikaa ta'an barbadeessuu ifoomsiteetti. Raadaroonni kun qaama neetworkii ittisaa kan turan yoo ta'u, buufataalee Joordaanii fi naannoo galoo galaanaa dabalatee buufataalee naannoo hedduu keessatti kan argaman ta'uun ibsameera. Daalonni waraanaa Iraan diigamuun sirnoota kanaa dandeettii ofirraa ittisuu diinota isaanii akka malee laaffiseera jechuun ibsaniiru. Akka ibsi Iraan jedhutti kana booda Iraaniin haleellaa qilleensaa Israa'el kan socho'u erga misaayiloonni rukuttaa gaggeessanii booda jedheera. Dabaluunis ittisni qilleensaa Iraan diroonii hordoffii Israa'el Hermas 900 jedhamtu dhi'a Iraanitti rukutee buusuu himeera. Wallabdeen kun daran babal'achuun Libaanosii fi Israa'el kokkee wal qabaniiru. Sochiin diddaa Libaanos Hizboollaan Israa'el waliin sochii cimaa cimseera. Loltoonni Hizboollaa misaa'ilaa fi diroonii hedduu Israa'el irratti darbachuu miidhaa guddaa qaqqabsiisuu labsaniiru. Miidiyaaleen Israa'elis waraana daangaa irratti gaggeeffameen booda loltoonni Israa'el hedduun miidhamuu mirkaneessaniiru. Dabalataanis gareewwan hidhatanii fi Hizboollaa Iraaq waliin hidhata qabanis waraana kanatti hirmaachuun ejjennoo waraana Ameerikaa guutuu naannichaa rukutaniiru. Gama biraan Iraan mootummoota naannoleef akeekkachiisa cimaa kenniteetti. Hooggansi waraanaa Iraan biyyoota musliimaa ollaa ta'aniif akeekkachiisa cimaa kenne. Dubbii himaan ajaja waraana jidduu galeessa Iraan Leetanaal Koloneel Ibraahim Zolfaagaarii akka jedhanitti mootummoonni naannichaa Waashingitanii fi Teel Aviv haleellaa bu'uuraalee anniisaa Iraan irratti raawwatamu akka dhaaban dhiibbaa gochuu qabu jedheera. Yoo tarkaanfii fudhachuu dadhaban garuu Iraan meeshaalee humnoonni Ameerikaa guutuu naannichaatti irratti fayyadaman haloo ba'uu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Ibsi kun kan bahe gabaasa misaayiloonni Ameerikaa fi Israa'el kuusaa boba'aa rukutan jedhu hordofeeti. Iraan biyyoonni musliimaa gocha Ameerikaa fi Israa'el kana yoo dhaabsisuu dadhaban tarkaanfii wal fakkaatu akka isaan mudatu akeekkachiifteetti. Qondaalonni Iraan akka jedhanitti haleellaan bu'uuraalee anniisaa irratti raawwatamu yoo itti fufe gatiin boba'aa addunyaa barmeela tokkoof $200 olitti akka ol siqus himaniiru. Hoogganaa haaraan Teheraan keessatti filamuun haleellaan misaa'ilaa Iraan hammaataa dhufuun
Hizbullah fuula dabalataa banuu fi buufataaleen Ameerikaa haleellaa jala galuun wallabdeen kun saffisaan gara rakkoo addunyaatti guddateera. Wanti haleellaa xiyyeeffannoo qabuun jalqabe amma gara wallabdee addunyaatti jijjiirameera. Iraan irraa kaasee aga Libaanos, Iraaq fi galoo galaana Pershiyaatti akkasumas waraanni humna guddaa qabu guutuu Eeshiyaatti socho'uun tarkaanfiin itti aanu rakkoon kun akkamitti akka dhaabbatu yookiin gara waraana addunyaa guututti babal'achuusaa murteessuu danda'u.